Bakka adda addaatti ittisanii kanneen hordoftan akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota GMN oduu galgala kanaaf qabnu GMN irra isinitti himnaa oduu galgala kanaaf qabnu kan isinitti himu ani Lammisreeti. Manni barumsaa leenjii hursoo kontiijantii miseensota raayyaa ittisa biyyaa leenjisaa ture eebbisiiseeti jira. Manni barumsaa leenjii waraanaa hursoo miseensota raayyaa ergama nagaa qabachiisan leenjisaa ture guyyaa irraa bitootessaa 9 bara 2017 iddoo leenjichaatti eebbisiisuu beeksiseeti jira. Miseensonni raayyaa nagaa qabachiisan eebbifaman kunneenis kumala mootoralaayizii 2021 waggaatan miseensonni nagaa qabachiisanii leenjifaman kunneen biyya alaa akka deeman mana barumsaa leenjii hursootti hoogganaan ijaarsaa Xiinsammuu Koloneel Balaa Hiruut himeeti jira. Jilli barreessaa eegaadiin durfamuu nagaya buusuu Suudaan laalchisee guyyaa irraa magaalaa Finfinneetti marii godhaa jiraachuutu ifoome. Jilli barreessaa eegaad Dr. Warqinaa Gabayyootiin hoogganamu adeemsa nagaya Suudaan irratti guyyaa irraa bitootessaa 18 magaalaa Finfinneetti mari'achaa jiraachuutu himame. Hokkara biyyattii keessaatiin Suudaanitti waggootaaf nageenyi boora'uudhaan lammiileen hedduun qeerraa buqqaafamuuf saaxilamaniiti jiran. Jilli addaa eegaatu kunis Suudaan keessatti haala nagaa itti buusan irratti carraaqqii taasifamaa turan qindoominaan akka qabaatuuf marii godhaa jiraachuu ibsaniiti jiran. Bakka buutonnii fi barreessaan olaanaan eegaat katee Dr. Warqinaa Gabayyoo adeemsa nagaa Suudaan kibbaatiif qindoominaa fi walitti dhufeenyi isaanii cimsuun akka irraa eegamus dhaamanii jiraachuu odeeffannoo waajjira seekreetarii muummee eegaat irraa ba'e ni mul'isa. Mootummaan Suudi Arabiyaadhaa lammiilee Itoophiyaatiif timira arjoomu ministeerri dhimma alaatiif hawaasummaa beeksiseeti jira. Rakkoo hawaasummaatiif kanneen saaxilaman lammiilee Itoophiyaatiif mootummaan Suudi Arabiyaa timira toonii 50 arjoomuu ministeerri dhimma alaatiif hawaasummaa yoo beeksisu gama hariiroo hawaasummaatiin Itoophiyaa fi Suudi Arabiyaan hariiroo gaarii qaban daran akka itti fufisanis dubbataniiti jiran. Qaamolee hawaasaa Suudi Arabiyaa wajjin ta'uun deeggarsa timiraa kan taasisee mootummaan biyya Suudi Arabiyaadha. Deeggarsi hawaasummaa kun hariiroo lammiilee biyyoota lameenii daran kan cimsu ta'ullee dubbataniiti jiran. Israa'el Gaazaa irratti bifa haarawaan haleellaa banteeti jirti. Edda galgala haleellaa Israa'el Gaazaa irratti bantee lammiilee 100 lakkaa'aman galaafatteeti jirti. Hamaas irratti haleellaa jalqaban cimsanii itti fufuu kan beeksise humni waraana Israa'el jiraattota Gaazaa qe'ee isaaniitti irraa akka baqatan haleellaa edaa fi ganamaarraa godhaniin lammiilee Gaazaa 300 ol yoo madeessan 350 ol ammoo lubbuu galaafachuu ministeerri fayyaa Gaazaa himeeti jira. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu mallattaa'ee qacabse waraana Israa'el ta'uu hime lammiileen Gaazaa waraana kanaan butaman isaan yaachisu waraanni Hamaas yaaddoo qabus dubbateet jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota GMN oduun galgala kanaaf qabannee kanan gammaatti hordofaa turtanii qophiileen GMN kanneen birootti fufuu turtii gaarii.